saatiin namni amantaa ofii beeksifatu isin hundi keessan sirbuu turtan akka jirtan gabbaatanii miidiyaa kana qawwu gootanii ijoollee musliimaati kan waa balleessaa sirraa osoo amantaan keessan rabbiin keessan isin dhoobu osoo rabbiin hundayyuu dhoobu gabbaatanii sirbaan gabbaatanii diraamaan gabbaatanii gandummaan gabbaatanii maal gochuudha amma immoo saatii islaamummaa dubbatanillee isin gandummaa keessa jirtan hagamma gandummaa keessa jirtan saatii kana waan arsii maaltu kaasuu barbaachisa saatii kana waan hargee maaltu kaasuu barbaachisa arsiin saatii kanatti waan arsummaadhaa eenyutu arsiin naa qabsa jedhee si gabbaasa eenyutu harargeedhaa qabsa jedhee gad si baasa of eeggadha bakka kanatti rabbii keessan sodaadhaati ijoollee uf baraame saatii kana uf baraa saatii kana wanni mootummaan akkana godhaa jiruuf kaadiriin mootummaadhaa wanni akkana godhachuu jirtuu fi qabsoon oromoodhaa karaarraa hamaq qabsoon musliima karaarraa hamaqtuudha saatii kana nuti waan oromoo dubbachuutti hin jirru saatii kana nuti waan ala dubbachuutti hin jirru waan eenyu kana gandummaadhaa haasa'utti hin jirru saatii kana waan lafaati miti kan nuti haasa'u jirru lafa tuulafi dhoowwateef hin dhoowwanne itti deebina san suuta inni itti deebina gaafa guyyaan ga'e amma kan nuti haasa'u jiru waan masjidaati waan muslimtootaati waan kabajaati waan hijaabaati hijaaba eessa keessa uffatamaa jiru hijaaba eessaa dubbachuu jiran isiniyyuu hin galle waan dubbatamaa jiru hijaaba eessaa dubbachuu jiran mootummaan nu dafaruu bira dabreeti bar muslimtoota dafaruu bira dabree guyyaa iidal adhaadhaa qormata kenninaa jechuu jiran isin quban qabdan deengadda kaamil shamsuu faataa fuu dhaabbattee mormuu turte ijoolleen dubartiin dhaabbatteetiin dubbiin kun deemeete paarlama keessa teessee hin murre isin ammoo as miidiyaarra teessaniitti waan tokko dubbachuu dadhabdan islaamummaadhaan guyyaa iidal adhaadhaa guyyaa ayyaanaatiin qormata kennina jedhee mootummaan haasa'u jira hijaabni akka uffatamne naannoo garitti dhoowwamu jira oromiyaa keessatti danqamu jira hagammaa naannoo wallaggaatitti ijoollee musliimaadhaa shaashuu fira keettee barachuu hin dandeenye sababa saniif jecha musliimni wallagga keessa jiru haga danda'ame tokko dhiibamutti jira tayyib waan akkanaa kanaaf dubbachuudhaaf ammoo nuti dubbataadha saatii kana waan gandummaati miti ka guraagee keessa jiru ka amaara keessa jiru bakka hundaa'u kan jiru nu ilaalla maaliif faranjiin gabbaatee musliima waan musliimaa dubbatti arabni maa gabbee dubbachuu jira arguu jirtanii miti arabni akka dubbachuu jirtu kuno isini sheen godhamutti hin jiru maaliif dubbatan hidhaa islaamummaatti walitti nu jira jechuudha hagamma dubbachuu jiran laakiin nuti ammoo as deebineetiin keessattuu ammoo ijoollee oromooti bakka kanatti galaafatamee jedhu wallahi nama saalfachiiftan akka malee rabbiin kiyya isin akka jechuudha akka malee nama saalfachiiftan saatii hunda waan hin taane dalaguurra maaliif oollaa rabbii keessan sodaadhaa ijoolleetiin rabbii keessan sodaadhaa uf hubadhaati wallee hubadhaa waan namni isin jedhullee hubadhaati walilleen arrabsina amantaaleen arrabsina dhiisa isin waan gootan isinitti himaa kiristaan ijoolleen kiristaanaa dhuftee lafti ka tuulamaan lafti ka kiristaanaan lafti ka maali taat haa jedhani dhiisi biraa dabalati lafti ka kiristaanaa minaaminee waan jedhan kana dhiisi biraa dabale nuti kan itti haasa'u jiru mootummaatti haasa'u jirra malee warra kanaa miti osoo ammoo nama dhuunfaatti haasa'u jiran taate yookaan amantii wayiidhaa ka amantii wallolu jiran taate sun waan biraa laakiin amantii wallolutti hin jirru amma ummanni kun mata miskiin ijoolleen ammoo baga diigame jedhaatiin deemtu ijoolleen mataan tuqameedha ijoollee mana madaamii keessa osoo hojjettu mataan tuqame mataan zeeroodha ta'e ijoollee akkasii san ammoo itti naaran biraa kutaasin maaliif waan dalagamaa jiru hin beektu waan tokko hin beektu akka baadiyyaadhaa baate finfinneetti xiyyaara yaabbattee biyya alaatti kuute waan tokko quban qabu silixaanen bira hin jiru wanni tokko bira hin jiru dhiisaatti biraa kutaa hinaaseenaa wajjin jazbaa gurguddaa san ammoo amantiin arrabsina isa arrabsa jazbaa goyoo gurguddaa ta'e isa dhukkee irraa kaasaa akkamitti akkana jettee jedhaati dhukkee irraa kaasaa ammoo nam amantiin tuqina bira dabraa amantiin tuqina bira dabraa gaariidhaa miti qabsoo muslimni isaatii kana godhaa jirutu iyyuu butamu jira ummanni kun sirnumaan deemu jira nutu bu'aa dhabe malee akka jiruun ganama kana yoo seeneet ilaalu an tiiktooka yoo seeneet ilaalu asitti waan san haasan gurbaa tokkicha asli an heddullee waliin beekun laakiin asli haasan asli yoo barbaadanuu deengadduma kana ortodoksiidhaaf jecha nuti osoo wamaata kan dubbatin sheekotii jedhee mutuq unuudhee nu arrabsutti hin jiru isaa deengaddum nu arrabsutti hin jiru amma immoo as deebi'ee tayyib inni nama arrabse haa jennu inni nama tokkicha hubachiisaniini suuta jedhanii akka amma gabayaa walitti qabanii iyyisiisanii wanna jedhan kana osoo hin taane namni keessaan dubbisee gorseeni sanbooda namoonni kun sirriidhaa miti jedhee karaa sirriitii miti jedhee ergasanii dhufanitti miidiyaa irratti ba'an dubbiin ka dubbatamu miidiyaar wanni hundi miidiyaar muka wal arrabsan miidiyaar waliin morkuun miidiyaar maal asliin naman beekuusaa namni kiristaana kan inni waliin beekuun hin jiru namni sinnaara ka beekuun hin jiru
وجد بتاني أرجسني أصل سرين دلني أصل سرين دلني ونجاي كيسة توري كيروجر ما بيجاني كيسان فشاص وسو جرتن ولين دبتن وسو جرتن وان سلامنا كيسة حساني فتانيتين حواسة أزباني سينما أزباتني مديارة تاسيتا يو أصلين بلسة جري نمني بلس ننجر إن دبتن ميرا كيسيرو سيناني دبتن هن دبتن لكن أما مالك كيسين والغورسيتاني أرجسني مديارة تزباتني وان سراو كبسريستاني سبا كانوا وننقول ergasani itu hundi keessa miidiyaa banatee asiin haasaa kun asiin rabbii keessa sodaadha jechuudha. Wallahi ani isinitti saalfachuu jiraan gama tokkoon akka malee isinitti saalfachuu jira wallahi. Uummanni biraadhaa osoo haasa'u jiru nuti waan hundaan bu'aa dhabnee bara. Qabsoo Oromoo keessatti qabsoon butamee harka deeffachuu hin dandeenye. Ajandaa isin uumaatumaan akka ajandaa uumaa ergasanii ammoo qabsoo butanii karaa irraa kaachisanii amma isaati kana Oromoon qabsoo butamteessan deeffachuudhaaf taa'ee akkam goone. Asiin faca'ee kun asiin faca'ee akkam goone jedheetiin dhaba'eetumaan isaa hojjeta. Kun baddatti gale kun achi ala taa'e kun maal ta'e bakka. Qabsoo musliimaallee akkas gochuu barbaadan. Of eeggadha bakka kanatti. Ammoo ijoollee kiristaanaatiin kan jedhu ani tokko waan lama sadii jedha. Ijoollee kiristaanaatiin. Ijoollee kiristaanaatiif jedhan. Ijoollee kiristaanaati waan isin hin jedhu wanti isin hubachuu qabdani tokko dhimmi islaamummaadha. Dhimma sabummaa fi gandummaan keessa jirtu miti. Saati wanni islaamummaadhaa kaatu Oromoon haa ta'u Amaara haa ta'u namni sabummaa yaadatu hin jiru. Obboleessi kiyya ka Guraagee jiraannan ka Amaaraallee jiraannan obboleessa kiyya. Ka Oromoodhaa dhiiba jechuudhaa miti saati kana kanaas maaliif mirga gaafachuu jira malee waan nama dhiibnaadhaati miti. Saati kana Amaaraaf Oromoo sun jenni namni wajji haasa'u jira. Akkamitti Amaaraa wajji walii galtan maal jechuudha isaa? Akkana jedhee gabbee haasa'u ijoollee kiristaanaati. Dhaabbadha jedhanii ture. Lakkaa dhaabbadha rabbiin sodaadha ijoollee dhaabbadha jedhanii ture. Laakiin dhaabbachuu hin dandeenye. Saatii kana maaliif muslimni isin Amaaraa walii galtan jechuu hin danda'amu nuti Amaaraa miti ka walii gallu. Aqiidaadhaan walii galla malee. Amaarummaadhaan miti. Amaarummaadhaan osoo hin taane yaadaan yaadni tokkicha yaadni maali yaadni islaamummaa keessatti. Sabummaadhaan inni jazbaallee haa ta'u maalillee haa ta'u yookaan fannoo maaliif waan barbaadillee haa ta'u. Abaa'oo keessa haa jiraatu, kafaa'oo keessa haa jiraatu, bilisiginnaa keessa haa jiraatu, biyya alaa haa jiraatu, nama Arab haa taatu, Faranjii haa ta'u, saatii kana saatii wanni islaamummaadhaan dhufe islaamummaan akkasitti amantu. Islaamummaan amantii akkasiitii miti. Islaamummaan amantii gosa hin qabneedha. Kan adii fi gurraachillee keessa wal qixa waan ta'eef saatii wanni islaamummaadhaa kaatu jidduu osoo seenuu baattanii dansaa. Jidduun seenaa. Haasa waan illee seeninaa, waan tokko illee seeninaa. Osoo deeggarsummallee dhiiftanii gaariidhaan. Osoo deeggarsummallee dhiiftanii gaarii. Hin deeggarra jettanii ergasanii ammoo kataara keessa waan buutanii. Yoo deeggartanii, yoo wanni kun ta'uu hin qabu jettanii musliima wajjin dhaabbachuu isin danda'ame gaariidha. Yoo ammoo wanni sun hin danda'amin dhiisutu iyyuu gaarii, cal'isutu iyyuu gaarii. Ijoollee musliimaa ammoo fakkeenyaaf amma arguu ture gaafa amma asliin nama arrabse jedhan sanii arguu ture. Asliin sirrii dalage jechuudhaaf miti. Isin sirriitu hubadhaa. Sirrii dalage sirriin dalagne jechuudhaaf miti. Saatii san inni waan guddaa wannaallee ani waan tuulama uumamu jedhan kanallee hin dhageenye garuu saatii sanitti ijoollee kiristaanaatu hedduun isaanii dhufaniiti hin aarsanii baga diigan ganaa diigna nabii Muhammad alayhi salatu wasalam akkan keessattuu nabii Muhammad alayhi salatu wasalam tuqam namni muslimaadha hin danda'u. Namni muslimaadha lubbuu fi tana dhabuutuu irti salphat hatta durriyyee feetellee haa taatu. Durriyyee feete kan hin salaanne ka takkaa qiblaallee hin beekne haa taatu islaamummaa qabaanna lubbuu fi dhabuutuu irra salphataa. Amantaan tuqamuu fi nabiyyi rabbii alayhi wasallam tuqamuu fi rabbiin tuqamuu irra qur'aani tuqamuu irra lubbuu fi tana yoo dhabe irra caalaa. Kanaafuu isin mee afaan keessan rabbii jedhaati qaba. Ijoollee kiristaanaatiif jedha. Dhiisaa guutumatti dhiisaati. Yoo deeggartan ammoo yoo akka tasaadhaa ta'uu hin qabu jettan ta'uu hin qabu jedha. Saniin alatti ammoo akkana haa ta'u waan jiru san ofirra dhaaba. Yaadaa kennuudhaan illee haa ta'u maaliidhaan haa ta'u. Gama ajandaa amma oofamaa jiru kanaatiin ammoo ajandaa amma oofamaatiin jiru kanaatiin akka ijoollee musliimaatti maqaa rabbiitiin isin gaafadha jechuudha. Maqaa rabbii guddaatiin isin gaafadha. Ka wanni tokko isin dadhabsiifne. Mee waan gootan gandummaa waan jedhamu dhiisaatii tukkuratii irra godhaatii waa'ee amantii irra haasawaa. Waan amantii tukkuratii irra godhaatii yaada itti kennadhaatii lolaatii haasawaa. Waan amantii irratti waan mootummaan hojjetaa jiru kana kashafaati sirriitti haasawaa.
majlisa duuba dhaabbadha. Taan ammoo tan amantii illee wannaadhaa sanni dhiisa ofirraa ijoollee dubaraadhaa tagabbaatee waa arrabsiisu maal jettu ofirraa dhiisa sun wamaa hin fayyaddu wamaa hulloon gootu yoo beekamaa taate ammoo saniin dubbannan yoo beekamaa taate saniin dubbannan dhiisaati bira maqaa rabbiiti isin gaafata wal arrabsuu amma jedhamaa jiru kanallee haa ta'u nama arrabsuu haa ta'u gandummaa wal qooduu haa ta'u namoonni ammoo laayivii banattaniitiin gabbaataniiti akkasitti arraba gurguddaa fayyadamtanillee rabbii keessan sodaadhaatti dhaabaa isiniin jedha. Ijoolleen musliimaadhaa ammoo kanatti deebi'aa ijoolleen kiristaanas tasgabbaa ajandaa kana cufaa keessattuu ammoo amma hin arginelleedha garuu amma ammoo deemtanii kan ebar nama warra du'e kanallee garagalchuu jalqabdan jedhanii eenyu akka dalageen beekuanii sun sirriidhaa miti godhumatti sun sirriidhaa miti abbaa fedhe haa ta'u nama du'e garagalchuun dhoowwamaadha nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam nama du'ee jedhe tokko hamtuu isaadha hatta kaafira haa ta'uti hamtuu isaadhaan dubbatina jedhan isni gadee hatta Abu Jahal fir'aunu hadhihi al-umma Abu Jahalin beektan Abu Jahalin nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam hamtuu isaadhaa nama biratti dubbatina jedhan maaliif dhoowwan maaliif hamtuu nama du'eedha dubbachuu dhoowwan Abu Jahal jechuun nama jallataa jallina keessaa beekamaadhaati maaliif dhoowwan kana hundi keessan beektanis maaliif dhoowwan nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam nama jiru azaabotanii jedhan nama jiru rakkiftanii jedhan nama masaatii kana jiru nama du'e waan hamaa isaa yoo dubbattan nama jiru rakkiftanii jedhan nama du'e hin dubbatina hamaallee haa ta'u maalillee haa ta'uti dhoowwamaadha keessattuu ammoo ijoollee oromoodhaaf jecha duute yoo taate maal jettanii saalfattaniisa isin nama haa taataniif ijoolleen kun duute ergasanii ammoo as deebistaniiti nama akkasiidha kan inni wanna jechuun mataa ol garagalchuun nama jiru irratti yoo barbaaddan nama jiru ijoolleen kiristaanaadha yoo barbaadan aslii haa qalatteeti nyaattu aslii dhiisaati aslii achuma kaa'ati achi waan isaadhaaf sootuma jennee dubbanna isin waan islaamummaa waan masjidaa waan silan dalagamuu qabu afaan dandeessaniin afaan Somaaliitiin haa ta'u afaan Amaaraatiin haa ta'u afaan Oromootiin haa ta'u afaan Arabiffaan haa ta'u Ingiliffaan haa ta'u kanarratti dokiratii godhaatii sirriitti hojjedhaa jechuun ni yaada akkas inshaallah galatoomi bakii Diva mau hojii takkaaf namni na bilbilee gabbuuf laayif cufuuf diva manaaf godhaa dhugaa hedduu takka. Asliin bakka isin arrabseetti balleessaa qaba. An asliirra dubbataa hin jiru. An ammas amantii biyyaaf ni dubbadha borus ni dubbadha garuu wanti beekuu qabdan har'as taanan borus warri hayyoota ta'e warra lubbuun nuuf jedheetiin wareegame garagalchee arrabsu arsii keessas shawaa keessas shawallee bakka hin bu'u arsillee bakka hin bu'u immootu warri garagalcheetiin arrabsaa jiru lafeen isaanii isaan haa horaan har'as taanan borus kana ni jedhan garuu immootu warri aslii godhatanii aslii utubaa aslii dagalee godhataniitiin ganda namaa arrabsitan arsis taanan shawas taanan ganda namaa irraa gadi bu'a ganda namaa bakka hin buutan namni amma finfinneen nafateenna tuulamni nafateenna jettaniitiin ni iyyitan balbala takka qabdanii achirraa namni achirraa waa qabu takka hin jiru. Finfinnee abbaa biraattu fooqii darajaa meeqa irratti ijaaratee jiraataa jira. Asirraa namni sababa finfinneetiin dhumaa jiru finfinnee tana beeketii miti. Finfinneen lafa Oromooti jedhee ka bahal irraa dhumu ka asirraa dhumu ka jimmarraa dhumu sababa finfinneen lafa Oromoo taateef malee finfinneen lafa tuulamaa ganda takkaa galchaniitii miti. Ilmi Oromoo irratti wareegamee irratti buqqeen isaa akka wanni itti faca'aa jirtu sababa finfinnee lafa Oromooti jenneeti malee lafa tuulamaati jenneetii miti. Akkas immootu wanti godhuu qabdanii waa'ee amantii irratti haa xiyyeeffannu malee diigamiinsa masjiida keenya kanurraa diigame irratti xiyyeeffadhaa malee waa'ee lafa tuulamti finfinnee lafa tuulamaati finfinnee kaleessa hoo eessa jirtan gaafa mindirik buqqisu san warri tuulamaa eessa jirtan har'a argitanii finfinnee no har'aa miti finfinnee har'aa miti immootu suuraa goototaa kan gaggaragalchitan eenyu abbaa eenyu ta'e arguus hin barbaadu dhaga'uus hin barbaadu akka mataa kiyyaa akka falmuutti kanuma ifamma miira keessa galee jira itti deebi'a yaada kiyya yoo abdi. Okay, sister, bareeda dubbatte namni biraatti dubbachuu barbaadu abdii isaanii dubbachuu
jira. Tigisti waan dubbatu qabaadhaan dubbatu. Tigisti dubbatu hin jirtu. Tigisti bakka isheenis hin jirtu. Yaa namni haftan soosii dubbattaa? Ani yaada sin qabu waan dubbadhu sin qabu ana ajandaa kana qofa jijjiire siin jedha. Yalla ni jijjiirra. Ajandaa jijjiiruu waan addunyaa Yoo irra jirtu deemu akkatti sagalee wallahi billahi jijjiiri haa jijjiiramu ajandama kana qofa jijjiire ani waa'ee masgiida irraa dubbadha. Kana dhiisi waa'ee aslii kana kana mi'a asirra faarsu kana dhiisaa iyyuu. Shawaa dubbadhu yaada kee baay'ee. Ni dhagama dubbadhu. Waalaikum salaam sagalee ol kaasiti koo. Waalaikum assalaam warahmatullah. Ati sagalee isaa takka deebisu edda. Ammallee etteeni mucattii takka. Sagalee isa mucattii takkaan sagalee hin dhagamu kama dhagamu kan itti cammare ammallee akka mucattii maawwannaa taateeti boommaa wayii taatee afuufattee dhuftu sagalee. Sagalee yoo ta'e ifa taate haa dabalatu. Miskiina wallaahi hin dhukkuba ta'uun ooluu jechuun hin jiru. Maal akka rakkate sirraa beekuu hin dandeenye. Dhugaa dhukkubaa natti fakkaate miskiina wallaahi. Silkii irra dawwalamaa haasaallee hin jiru silkiillee. Silkiin cufa natti fakkaate. Silkii irra bilbilamaa jira. Silkii hin cufaa dhugaa baay'ee nama maal akka ta'e gaafii ta'ee jira hundumaafuu keerima inshaallah. Intis beekuu hin dandeenye. Sheerii gochuudhaan uummanni koomentii baay'ee rifaatu keessa seenanii jiranii. Dhugaa viidiyoo lammaffaatti deebi akkasuma jira. Miskiina awwaara giiftii kennaaf. Miskiina waayee warra kun. Xiyyaaraan dhufee fuudhaan koomentii awwaara. Miskiina. Namichi hin du'e akkoon duune nama jira dhukkubee dadhabee laafa oole. Cufeerraan booda hibii gara osoo irraa bahe maal qaba? Anaafis gaaffiidha waan inni ta'e. Silkiillee baasaa hin jiru baay'ee dadhabee jira garuu kun hundi hirriba natti fakkaanne ani biraan keellee akkanatti dalagaa natti fakkaanne akka sa'aatii ol turee jira akkanatti jechuudha. Wallahi akka sa'aatii ol turee jira. Silkii akkana bilbilamaa irratti kaasaa hin jiru silkiillee. Messenger irratti bilbilamee jira.
haa cufu.